اوكي نوللبي يسوس واقع جريت نوللبي ما كي وترجع وجه للبي بودر رسيقا فدا دايكا شانكي اوكي كموتا بكنا فور لكوسا كودا لما فايد دورا لجيفدو بيكا اي يسوس كده دايكا شان سيفين كان ناني للبدا وان دايك يسوس واقع جت للبدي رجع وجين اتشي بود وان للبدي سنتي رجع سيقا فدا كلا مانين كبا ايشي اوكي تفو فيها للبو غايو واقعيو jalqabatti waaqaaf lafa dhume jedha achirraatiin kada waaqaaf lafa dhume erga tumuruu ka'ee booda nama dhume jedha gaafa nama uumu sanaa nama akkasaatiin mari'ate waaqa akkasaatiin mari'ate jedha uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kottaa nama uumna akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti jedhee nama qaama biraa gaafateera innis abbaa ilma fuura qulqulluuti uumama biyya lafaati dura Yesuus Kiristoos akka jiru sirriitti qalbeeffadha biyyi lafaa isaan akka uumamte iddoo kanatti qalbeeffadha atillee isaan akka uumamte iddoo kanatti qalbeeffadha waaqayyo abbaa ilma fuura qulqulluu wajjin mari'ateera waan ta'eetiif tokko jedhi erga namni cubbuutti galee immoo waaqnii fi sabni gargar ba'e jannata keessaatiin ba'an duuni isaanitti gale biyya lafaarratti fayyiniife yeroo adda addaa waaqayyo tarkaanfii karaa adda addaa karaa garboota isaa fudhachaa ture baranooyi bishaan badisaatiin balleesse namni qulqullaa'uu hin dandeenye kanaaf murtoodhuma ilma isaa kana gara biyya lafaatti ergee jedha yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti kaayyoon waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergeef immoo fayyina keenyaatiif namni waaqayyo arguu waan hin dandeenyeef karaa garboota isaa karaa raajota isaa bichaatiin dubbataan dhagaa waan tureef ilmi isaa kun immoo gadhuuf deebisee foon uffatee akka nuyi fayyinu nu taasisee jira. Kanaatiif Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba sagalichi waaqa ture jedha. Waaqa bira ture jedha. Sagalichi immoo foon uffatee gara biyya lafaa dhufee jira gabaabumatti. Kanaaf Yesuus Kiristoos kaayyoon gara biyya lafaa kana dhufee si fayyisuuf anaaf si fayyisuuti dhufee jenna. Kanaaf Yihuudoonni guyyaa dhaloota isaatii michaa waan beekaniif isa kana fudhachuu hin dandeenye. Kan fudhate fayyeera kan hin fudhanne immoo ammayyuu itti faradeera. Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa dhaga'ee kan hin beeksisne jedha. Namootaafis immoo kan hin himne jedha. Ammayyuu firdii jala jira. Firdiin isatti faradee meera jedha. Macaafa isaatti Waaqayyo. Kanaaf Yesuus Kiristoos kanadha jechuun barbaada gabaabsitanii. Fitattee? Fitattee. Mata dureen raasoo itti maali? Amma anaan si gaafata qoy. Dhaggeeffatta. Jechuun waan baay'eedha. Fitte siin gaafadha amma waanuma taasoo itti kan irratti. Jechoota mateetti irratti si gaafadha beekaa koo. Waa hedduu raasoo itti. Yesuus akka gartee ilma gartee akka abbaan ilma ergee dubbattee sagalicha waan jaamu dubbattee akkasuma fayyina irraa haasoytee gartee dhaloota isaa irraa haasoytee firdii irraa haasoytee mata dureen qabu. Anyway, Yesuun kallattiidhaan bongeela irraa Yesuus waaqa kan jedhu nuuf hin kenne Yesuus Kiristoos gartee akka abbaan ergee Waaqayyoon akka isa ergee Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 ragaa goobas kan ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa ergee jedhe. Yesuus ilma moo waaqa? Koi ka do jalka batin kaga. La amma na si gaafat. La. Wanda ka. Mama tokko lakkoofsa 20 beeka. Qaama biraatera. Quraana keessatti rabbi qaama biraatera. Eenyu mari'ate jettan sin. Beeka. Quraana keessatti rabbi gaafa nama uume nama biraa mari'atera. Eenyu mari'ate? Beeka. Gurba. Eenyu mari'ate kana natti beeka. Ana si gaafachuu deema lallabattee fixatte daqiiqaa 4 lallabde. Siin gaafadha. Waaqni mari'ate waan godhe siin gaafadha waan haasoo irraa goobasi iyyiteetu maqaan godhe mata duree takkarraa naasoo hin eeyyi. Mata dureen qabu Yesuus waaqa kan jedhu nuuf hin himne ilma jettaa firdiidha jettaa fayyisa jettaa abbaa ergeettaa waaqayyoo mari'ateen ilma isaa ergeettaa kuni mata duree burjaajeessaadha jechuu akka itti nyaatan hin qabdu dubbii kan kee gaafii si gaafadha Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dubbiste
achirratti waaqayyootu ilma isaa ergee jette ilmi san eenyu tokkichi ilmi waaqayyo Yesus Kristos ga eenyutu erge Yesus waaqayyotu erge isa wajjin uume sanaaf oolu faccise erge Holdan waaqatu waaqa erge moo waaqatu nama erge waaqni nama erge moo waaqni waaqa erge waaqatu waaqa erge waaqa lama jechu tokko dhageessan jiran waaqa lama jira tokko waaqni tokko waaqa tokko erge jechu waaqni ergame kami waaqni erge kami Oi sagalichis waaqa bira ture sagalichis waaqa ture jedha no Wa esi mera bokonna to beka sagalichi duruma waaqa biyya wanti iyyuu malee wanti dhageessusa iyya sidette ati na dhageeffadhu ka wanje yes waaqni tokko waaqatu waaqa ergeette waaqni ergame eenyu jedhama ka ergeo eenyu kamime Koi amma ni lala umama bokonna digdami tokko bokonna digdami afaan oromoo si bingalu umama rakana umama rana gafatu bas nagaan gabbi waan fayyaa qabu ta'u gure raaso